Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warras magaalaa takkaan qabadhee isinii dhufee godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Dambiiti kuni seensarraa. Viidiyoo kana akkuma ilaaluu jalqabdanii laayik godhaa. Chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhaan isiniin jedha. Garuu warri Dambii baay'ee dhiifama isin gaafadha. Maaliifi viidiyoo kana guyyaaniin Itoophiyaa seenuun gaafan gara maatii kiyyaa deemaa jiruun waraabee. So more yeroon deebi'u kaa'ummoo guyyaa wa'is boqonnaa waliin qabaadhe keessaa dhufeetiin sirriitti ilaalee waraaba jedheen ture. Guyyaan hin deebi'u ganama suubiidha lafti mul'atu ture. Saayiziin tokkoon waraabee jechuudha. Garuu magaalaan Dambii kana fakkaatti. Maa qulqulluudha, bareedduudha. Laftis galgala keessa ture yeroon waraabu kana jechuudha. Anis immoo duddubbee taa'eetiin jira. Warra dhufee na fuudhee jechuudha. Aboonni faa jira, obboleessa kiyya Kaamiluu jira, barsiisaa astamaarii tamaamtu jiranii, Huseentu jira, Huseen Sa'iidtu jira. Baay'ee galatoomanuu. So duddubbee taa'aatiin jira. Haalli sirriitti naaf hin mijanne guutuu isaa waraabuu fi akkuma nuti hin jedhe yeroo dhuman deebi'u sirriitti waraaba waan jedhamu tokkoon sammuu keessaa qaba ture. Yeroo hin deebi'u immoo ganama suubii halkan keessaa isaa meeqattiin ka'ee gachiidha. Naannoo sa'aatii 10tiin ka'ee yeroo dhufee Dambii ga'u suubiidha. Dambiitti suubii sagannee achi booda lafti uumaa hin mul'atu bakka ganama suubii waan ta'eef jechuudha. So kana yeroo biraa garuu isiniin kiisaa akka ajaa'ibaatti garuu inumaayyuu nama isinii ergeetiin isinii waraabsisee isiniif ergisiisa. Kanaaf ammanatti garuu kanuma naalaalaan isiniin jedha. Bakka biraa akka gaarii waraabdee kan akkamitti akka goote akkanaan hin jenneefanii. Egaa kana fakkaata walumaa galatti iyyuu karaan isaa qulqulluudha.